Baga gara giddu gala dhaabbata beeksisaa Rooblensi Promotion nagaan dhuftan. Dhaabbanni keenya Rooblensi Promotion bifa haaraan karaa ogummaa fi dandeettiin deeggarameen tajaajila beeksisaa gosa hundaa isiniif kennuuf qophii isaa yommuu xumuru gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Tajaajilaa fi oomisha keessan beeksifachuun gabaatti dhiyeeffachuu barbaannan bu'aa tajaajila keessaniin kan madaaltu Rooblensi Promotion qunnamuu qofa. Tajaajila muraasni nuti kenninu editing, dhaabbilee mootummaafis ta'ee miti mootummaa oomisha isaanii beeksisuu yookiin advertising activity hojjechuu, public promotion, beeksisa daldalaa gosa hundaa, seektaroota mootummaaf hojii dadammaqiinsaa hojjechuu yookiin annaawunsii hojjechuu, waltajjii kamiyyuu bifa miira aawudensii yookiin ammoo hordoftoota isaa eegeen qindeessuu, sagantaa cidhaa yookiin sargii qindeessuu fi kan biroos ni kennina. Tajaajila keessan beeksifachuuf Rooblensi Promotion isin gidduutti argama. Maarreen dhabbootis qabeenyaas ta'e dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa hojii fi oomisha keessan beeksifachuun gabaatti dhiyeeffachuu barbaannan nu qunnamaa isiniin jenna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 Duwwaa 7 98 Duwwaa 2 84 yookiin Duwwaa 9 91 28 44 Duwwaa 5 irratti bilbiluun nu argachuu ni dandeessu. Teessoon keenya bulchiinsa magaalaa Galamsoo gamoo baankii Oromiyaa cinaatti argamna. Rooblensi Promotion. Jali gallo we findi kore kabu